Duraan dursee kabajamtoota uummata Oromoo dinqisiifattoota goota keenya artist Haacaaluu Hundeessaa maatii fi hiriyoottan Haacaaluu artistoonnii fi hiriyoonni goota keenyaa walumaa galatti uummanni Oromoo addunyaa kanarra jirtan hundi guyyaa goonni keessan qaaliin Haacaaluu wareegame kaaftanii waggaa tokko darbe kana keessa miirri gaddaa isin dhaalee uleen yaadaa fi yaaddoo isin dhaalee fi wareegama Haacaaluu wal qabatee namoonni maatii keessan keessaa namni isinirraa wareegame akkasumas kan madaa'ee miidhame hundi baga Rabbi jajjabina isiniif kenne guyyaa har'aatiin isin ga'e ammas Rabbi isinaa jajjabeessu jechuun barbaada. Itti aansuudhaanis galaa inni otoo saba isaatiif gumaachuuf deemu karaatti dhiisee wareegame walitti qabdanii albeema sirba isaa warri qopheessitan maatii fi hiriyoonni Haacaaluu guddaa galatoomaan jedha. Kanatti aansee wal barnoota kiyyaa fi Haacaaluu hojiiwwan artii kan waliin hojjenne qormaata nu mudatan gootummaa fi sabboonummaa Haacaaluu dandeettii fi cimina Haacaaluun qabu kan guyyaa hedduuf yoo himan hin dhumne keessaan waa xiqqoo isiniif qooda. Anii fi Haacaaluun jalqaba kan wal barre bara 1994 waggoota 19tiin dura magaalaa Ambootti. Namni wal nu barsiise artist Geetaachoo Margaa jedhama. Sababni itti wal barrees cidha maatii kiyyaa keessaa tokko irratti wallisaa ta'ee kan dhiyaate gurbaan qal'aan akka migiraa kan sagaleen kiilolee bakakkaan waltajjiirraa sirboota artistoota Oromoo bebbeekamoo kan akka Alii Birraa Daawit Mokonnin Abbabee Abbishuu wallisuudhaan galaana yeedaloo dhangalaasee doonii wallee nu korsiisee qaama isaa qal'aa sanaan waltajjii guutee gurraa qalbii hirmaattota hundaa booji'e anas qalbii koohate. Ani akka warra kaanii jajee fi faarsee yookaan badhaasee gargar ba'uu hin dandeenye. Erga sagantaan sun xumuramee booda Haacaaluu ofitti waameen Haacaaluu ati abdii artii Oromoo boruuti kennaa addaa qabda anillee artii Oromoo irratti hojjechaa waanan jiruuf akka waliin hojjennu walitti dhaammannee gargar baane. Yeroo sanitti hiriyaa keenya Tasfaayee Dhimmaa waliin baandii Roobalee hundeessinee waan hojjechaa jirruuf otoo xiqqoon turiin Haacaaluu gara Finfinneetti waamne. Koonsartii kutaalee Oromiyaa keessatti qopheessinee waltajjii 2-3 irratti hirmaatee urjii waltajjii irraa ta'ee nu boonse. Namni Haacaaluu guyyaa sana arge hundi akka inni bakka guddaa ga'u kan hin raagnee fi hin tilmaamne hin jiru. Maarree jibicha boru kormaa tiksitee saayyaa beekaa ilma boru qondaalaa lammii guddistee beeka jedhu mitiire. Turtii guyyaa xiqqoo booda Ambootti deebi'e Haacaaluun deebinee wal arguuf waggaa 5 turuun dirqama nutti taate. Sababni isaas Haacaaluun sochii qabsoo saba isaatiif godhu keessatti harka diinaa bu'ee umurii isaa ijoollummaa sanatti waggaa 5 mana hidhaa keessatti dabarse. Diinni Haacaaluu qaama isaa hiitus kaayyoo isaa hidhuu hin dandeenye. Haacaaluun wallee albeema isaa jalqabaa irratti dalage 8 mana hidhaa keessatti hojjete. Gaafa mana hidhaa irraa ba'u kallattiidhaan gara Finfinnee dhufee wal argine. Hiriyaan keenya kan ta'e qindeessaa muuziqaa isaa Taamiraat Kabbadee waliin wal arginee mari'anne. Maallaqa istuudiyoo seennee ittiin hojjennu waan hin qabneef kiiboordii tokkittii kireeffannee mana keessatti hojjechuu jalqabne. Anis walleewwan 3 kan akka Sanyii Mootii, Baddeessaa Lagaa, Dhiichisi Foollee kee hojjedhee ergatti daballee booda. Ammas maallaqni ittiin istuudiyoo seennee sagalee waraabnu dhabame. Taamiraat Kabbadaa waan qabu tokko gurgurus nuuf hin guunne. Hiriyaan guyyaa rakkoo fi guyyaa bal'oo Haacaaluu irraa hafee hin beekne ingiduu cimsaa maallaqa hafeetti guutee albeema jalqabaa baafnee mana muuziqaa Abbaa Gadaatti gurgurree yeroo gabaabduu keessatti walleen Haacaaluu ba'ee Haacaaluun wallisaa beekamaa ta'e. Imala keenya jalqabaa injifannoon xumurrus qormaatni garuu itti fufe.
Haacaaluun hedduu beekamaa waan dhufeef taaksiidhaan magaalaa Finfinnee keessa socho'uu dadhabe. Manatsirii fi kuffiyyaan of dhoksee socho'uu yaalus manatsirii fi kuffiyyaan beekamummaa Haacaaluu dhoksuu yookaan golguu hin dandeenye. Gaafa sana Haacaaluun akkana jedhe, maqaa saba guddaa kanaa baadhee akka hin taanee fi bakka hin taanetti hin argamu jedhe. Manaa ba'uu lagate manatti of hidhe. Ammuma beekamtiin isaa dabalaa deemu qormaanni biraas dhufuu eegale. Mootummaan wayyaanee sirboota siyaasaa hojjettan jedhee qarriffaa keessa nu galfate. Jalqaba anaan qabanii Maa'ikalaawwitti darbatan. Guyyaattaan abbaa mana muuziqaa abbaa gadaa kan sirba Haacaaluu maxxanse Xaahir qabanii fidan. Guyyaa muraasa booda Haacaaluu qabanii nutti dabalan. Ani Haacaaluu qabamuu isaa kan hin arge galgala na sukkumaa bulanii ganama baasanii aduu keessa na kaayanii aduu keessa otoon taa'aa jiru qorattoonni lama Haacaaluu jalaa kutaa tokko bananii Haacaaluu kutaa qorannaa yeroo geessan Haacaaluunis na argee akkas jedhee qoose na bira darbe afaan Amaariffaatiin. ጓደኛዬ ሶላር ሲስተም አድርጎ እንደ እንደዚህ ተዘርግተ የምትቀበለውን ፀሐይ ማታ ለጨለማ ቤት ልትበራ ነው ወይ ጀደይቱ መነጥ ቆሴ ደርቤ የሮ ሰነቲ ኡመኒ አምቦ ጉንጉሜ ሆከረ ካሱ ካናን ደረራ ጉያ ዲግደማ ቦድ አኬከቺ ሳፍ ኦፍ ገኖ ጭማዳን መነ ሂዳ ማዕከላዊ ራገኖ ዲሰን Haacaaluun goota onnee sibiilaati akeekkachiifni diinaa kamuu dugda duubatti san deebisu. Didee kaayyoo manaa ba'eefitti cicce. Ammuma inni jabaachaa deemu diinni tooftaa jijjiirratee hamtuu irratti dalaguu itti fufe. Haacaaluun uummata isaa sagalee hin qabneef sagalee ta'uusaa kan hubate diinni sirboota Haacaaluu miidiyaa biyyattii kamirrattu akka hin darbine uggure. Kunis Haacaaluu harkaan kennachiifne. Inumaayyuu Haacaaluun daran jabaatee biyyoota addunyaarra naanna'ee sagalee saba isaa ta'uu bira darbee mallattoo qabsoo Oromoo guca tulluu gubbaa kan diinni qaqqabee hin dhaamsine ta'e. Koodee koo Haacaaluun artiidhaan dandeettii addaa eenyu kan hin qabne nama qabuudha. Wallee inni uummataan biraan ga'e keessaa kan akka sanyii mootii dhiichisi foollee kee Oromiyaa tiyyaa baddeessaa lagaa aggaaroo diggittii koo tulluu jala malkaayaatu bareedduu awaash gamaa nama barri miitee fi adwaa yeroon ani walaloo isaanii barreessu battalumatti inni yeedaloo irratti dalaguun yeedaloo ani fidus bareechee hojjechuudhaan tokkoon isaanii guyyaa tokkoo fi lama gidduutti xumuree istuudiyoo seena. Ciminni fi dandeettiin isaa kan amanuuf nama rakkisuudha. Haacaaluun amanamaadha. Bultii isaatiif amanamaadha. Kaayyoo isaatiif amanamaadha. Saba isaatiif amanamaadha. Hiriyoota isaatiif amanamaadha. Haacaaluun nama guyyaa tokko oolmaa ooleef hin dagatu. Gaafa carraa biyya Ameerikaa argatee deemu akkas jedhe. Simee ani Ameerikaa deemee ati naftu. Afaan diinaa jalatti sigatee hin boqodhu jedhe. Akkuma jedhe godhe obboleessa kiyyan immoo tufaa waliin mari'atee akkan carraa biyya Ameerikaa argadhu haala naa mijeessani. Haacaaluun Ameerikaatti eegee na simate. Ana qofa miti. Hiriyaa keenya jalqaba waliin turre qindeessaa muuziqaa isaatii Taamiraat Kabbadas hiriyaa isaa Tasfaayee Dhimmaa waliin mari'atee haala mijeessee biyya Awustiraaliyaatti erge. Egaa Haceen hiriyaaf mala malee ofiin maladhu jedhee roorrootti lammii dhiisee gateen baqadhu jedhee lubbuu billi qabaatuuf maafan gola naanna'a saba koo falmaa du'een Taaddasaa Birruu ta'a jedheetu diina dura dhaabbatee dhugaa saba isaa himee lubbuu tokkittii qabu wareegamaaf kaadhime. Gaafa lammiin buqqa'ee dursee qaqqabee tolee gaafa roorroon jabaatti humna artiitiin lolee dhugaa saba isaa himnaanii lafta akka sirbuu ta'ee namni akka iyyuu ta'e onnee isaa ishii sibiila fuudhee waltajjii koree geerareetti dhaadatee dabeessatti onnee horee
maaliif jala eelalta fincilteen baatu jala asmiti bakki keenya 4 kiiloo nuuf mala jedhee maayikii butee asiifachi utaalee onneesaa shi sibiilaan afaan qawwee cuqqaalee qabsoo sabaa tottolchee kaambii diinaa fonqolchee diina oo fonqolchitee eenyu si nyaate gurbaa haa beeku kaanne gubbaa hacee sirnii fi sirbii hacee lollii fi tollii waa hundirraa miidhagu kichuutti norkaa kutte diinni eeggattee dagu didaa koo qeerransa koo atoo sabaaf buutee baataa atoo dhugaaf kuftee kaataa maaliif dabe dhugaan kee fannootti hafe gumaan kee guyyaa eeggatti malee hin mul'atti dhugaan keesi numa baate gumaan keesi egaa firrii firiyaanii waan siigoon wallaalle gamaaf gamana laalle jannataan qanani'iitii nagaan boqodhu jaalle galatooma simeetu baate.